ani ilmoo siidha luurri keenya na baare takka ji lammaffaa filima kan kee filima kan kee dhaggeeffadhu filimni kee gubatee jira filimni kee gubatee jira mobaayila namaa kahattees deebisi manguddoon jaalala ijoollee tuusee dura Sabrinaanne ati hattuudha bakka Dachas mutu rakai isal lamen mutu rakai please lu kabashina namni sunu doju namu gaadanya debina obalayen basira jirtan namni kuma la maafidi bisa kala do gefata jirtan dubin duga esa dabati jesti gabatman namni ni raada ge zamano nis galato mi jenitin gara dimma kanya debina gargaarsi nuti obbalesa kanya dachas in gargarre hoji san hojjechi sudaaf yalle hundi osoti dandenye gara abba kanya kana no debe khaju namsa kayya amma laifi kana ra kan dadi buen karsho kuma shadin abba kanya kana wada sen yo rabbina la seni ole le sanda magana anis kuma ko anis kuma ko namonni charra wali akan nu kasan charra wali akan nu namonni dhaggeeffadha manne zamaanoo kanarratti ibin karaa tiktokiin gargaarree ta live irra nama kumsa diinu daawwataa jira ililli irraa eegala waan barbaadan asirratti as darbaati ni sharafamaa fi tokko jira kuma kudhan murti guutuu kuma shan Sabrina Rice fuudha wardaan kuma kudhan studio baadiyyaa illee funyaa qabaa irraa fuudha nasrallee irraa fuudha Anis kuma shan warri koomatti jalaa jiru bakka takka balaa dhiisuu qabna. Nama tokko kan galchee irraa fuudha. Mee kuma kudha warra jalaga maqaa barreessan kana hunda maqaa barreessuu hin dandeenyu. Ilillii fi leencaa fi waan qabdan asirratti as darbaa ittiin haa gargaaru. Bikki barreessaa haa gargaaramu. Haya mee akkaawuntii asuma jalaan nuu Baadu sirbuu baatus nama guddaadha waan ta'eef gargaaramuudha qaba. Kuma kudhan kajuu jiru jira akkaawuntii haa himnu ammumaa galchanii fi. Akkaawuntii barreessaa. Dubbadhu Samriyyee. Okay, ani saanti bila Sabrina Jamalin dhabe je Yedalon sun keenyuti yedalo waanan walalo abba yedalo Debar siapa kan? yedalo tanasrot bas khadas umat bakka sirbinis tanasrot wali galle ni sirbi tanasrotim akasitti abo waan narra bira dhageen gaafadha usa waan narra bira dhageen gaafadha jaalalti teenya ta'uu us way dhagee us inqajibiin amma sirbidalaan tatanaa dhiisaa gammaano sirbi jaalalti teenya ta'uu uumamaa taganamaa etti ati har'a sirbite sun sirbee eenyuti amma reefu sirbaa ture abbaan kuni arraba kamakina yageessa tati nama sirbee tokko jira waan jette jaalalti mee ade abbaa keenya kana irra deebii sirbi sirba lammadaa ji adeero sirba lammadaa san ji mutirraa kaafatu dheera lammadaa san Mutra kas dera. Jaalalti teenya taganama tan onnen saarte ta uumama faradaan nundi hiigu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa. Ilmi namaa tola yaadanii addaan nu yaasuuf dhaabbatanii jettee namaa hin caqasinii qabaa jabeessi nan darbinii adawwiin nu seentee nu diiginii. Jaalalti teenya taganama tan onnen saarte ta uumama faradaan nundi hiigu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa. Duraanuu akka wal jaalannaa jettee namaa maaliif caqasnaa oduu namaa maaliif funaannaa jalalaan bultii uwwifannaa qaawwa nuttiin seenan itti cufnaa.
Akkan. Sirba kana makina dia kota sirbi dia mantu bine bor. Ni dhageenya ni dhagahame. Rabbi illee nu bira jira, namni illee nu bira jira. Hiriyaan kiyya ka waliin deemu jiru muume hot waliin jirraa yoo nu kijibe sirba kana sirbine makina keessatti. Sirbi. Bas hajanumaan sirraa fedhaa galatoom. Dhageessanii yoo? Ayyee. Yaa waan biraa keetiif keessa. Amma jechaas amma rakkina sirbaa qabdaa jettanii ma isin. Hin qabdu. Haga kana nuuf Dachaas akkas namni siin jiru sirbi lamaan kaadeeroo kanaa isaatii miti jennee bara. Yeroo amma sirba kana booda waan godhuu barbaannu. Amma gaa warra mana keessa jirtu isintu beekaa isinitti deemaa dubbadha. Jara keenya laal. Dachaas gaafiin qaba. Gaafiin qaba. Jaartii fi ilmoo ni qabdamuu qabdu. Qoy zamaanoo ati amma rabshaa kanaa miti waan tana lameen maaddan baan qabu. Gaafatu ammarri kuu qaba ibsa gaafii dhaabar. Ibsaa waan jira maa sottan. Ni qabdamuu qabdu. Hin qabu. Hin kaadina Nafuudhi sammuu qabdi. Yaa itti Ayyee naa qabadhaa tana. Bakka itti deebina tanaa hin qabu jeenni itti deebina. Okay. Omo. Tabira. Isa keenya dhaggeeffadhaa yaa. Aboonas laa gursum jaartiinis ni jirti ilmoonis ni jirti. Okay, wardaa keenya mee dhaabbadhaa waa tokko. Obsaa mee akkam goona ni beektanii yaa zamanoo keenya. Mucaan amma dachaas keenya kuni xiqqaashoo miira keessallee jira rifaatuun sitti jirti. Wanta kaa dubbannu laa. Dachaas ati obboleessa keenya. Obsi. Dachaas Naasirulleen keenya obsi obboleessa koo waan tokkoon sitti hima. Boruu ammas jaartii ta'eetii fi ilmoo meetii kan da'ummannini yoo qabaatte jaartii fi ilmoo ta'eetti booni. Dhalaa biraa jaarachuullee Yoo ati na dhalteen beeku waan dallee kana tura. Yoo ati na dhalteen beeku malee hin dalle kana tura. Ummato. Lammaffaa moo? dhaluu Balaa dhageenya. Sagantaa jaalala isaati. Aboolaan dachaas walitti Balaa miidhagsiisa kan wacina. Oye dachaas callisi. Kanamaatti sirbee Dachaas callisi. Waa'ee beekamtiin dhabu dhageessan. kan nuti fide Afurtamii shanas kana sirbuu hin danda'a. ni sirbitaa callisi. Zamaanoo ati callisi. Zamaanoo waan biraa nuti hin kaasina. Nama qaroo dhabeeyyii nama ijaan hin agarre narraa barreeffatee fi waraabbatee addan beekne bira dhaqanii sirba tokko jalaa fuudhanii sirba kun kiyyajanii isa san ukkaamsu jechuun nama ifiifuu ijaan hin garre sagalee isaa dhabuun arda haqa isaa kanaa bee waa'ee isarratti fokkos goonee dhimma kanarratti odoo Isa haa gargaaru. Sanii achitti waa'ee dachaasiif wanni walitti gabbaan akkasirraa. Bakka dachaaf galatoomii. Naasiruu garuu nama ija hin qabne gurbaa deebi'amee ibsa. Gurbaan isinitti taphachuu jira. Hara na gargaara. dhaggeeffadhaa kaasin. Keenyaa Isinitti deebi'amee. hima. Bee jira ministeerri dachaasi. Naasiroo naa gargaaraadhaati akka inni sirba hedduu qaba. Anillee na beeka Naasiroon sirba hedduu qaba kunoo isa gaafadhaa. Sirba kana sirba kaan jabate teenyee hojii sirbinu. An bilbila Sabriina Jamaaliin dhabeen ja'a inni immoo si jaaladhe isaartu sirraan miidhame ja'a. Kana garaagarummaan keenya. Yeedalaan immoo ani immoo akkana Naasiroo gaafadhaa. Himee bara. maal feeta ibsaa himee bara. ibsaa himee jira dhagee amma dachaas wanta akka itti dhaabbata dhuma. Dachaas ani ilmoo sii dhalu warri keenya nana baare takka ji. Lammaffaa filima kan kee. Filima kan kee dhaggeeffadhu. Dhagee wayii filimni kee kasabaa filimni kee gubatee jira. Waa'ee Sabriinaa gaafu boy. Filimni kee gubatee jira. Mobaayila namaa kahattees deebisi. Dhageessaati fiilmaa fi jirii wanni beektu hin jirtu ati siin baala manguddoon jaalala ijoollee tuusee dura keessa Sabriinaallee Tuntaatun fayyaa. osoo itti dhaggeeffatu Bineensa afaan lama kan dura miyyoo tanati ammaan tana ati hattuudha bakka ati Oye jara haala
Muut godhi dachaas muut irra kaa'e isaan lameen muut irra kaa'e please nu qabashina namni isin iddoo jiru kun nama garaagaatanya deebina obboleeyyan asirra jirtan namni 2019 kana dhaggeeffataa jirtan dubbiin dhugaa eessa akka jirtu gabaatee jirti gabaatumaan namni irraa dhage zamaanonis galatoomi jeenitin gara dhimma keenya deebina gargaarsi nuti obboleessa keenya dachaasiin gargaarree hojii sana hojjechiisuudhaaf yaalle hundi osoo tii dandeenyee gara abbaa keenyaa kana nu deebi'ee kajuu dhaamsa kiyya amma laayifii kanarraa akka gadi bu'een qarshii 5,000 abbaa keenya kanaaf waadaa seene yoo rabbiin alaaf isanii olillee gadhiisuu danda'a. Maqaa keenya anis kuma kudhanii namoonni carraa walii haa kannu kaasan carraa walii haa kannu namoonni dhaggeeffadha manni zamaanoo kanarratti ibin karaa tiktookiin gargaarree tan laayifirra nama 3,000 nu daawwataa jira. Ililli irraa eegala waan barbaadan asirratti as darbaati inni sharafamaa fi tokko jira. kuma kudhan murtii guutuu 5,000 Sabrina Rice fuudha wardaan 10,000 istuudiyoo baadiyyaa illee funyaan qabaa irraa fuudha Nasrallee irraa fuudha. Anis 5,000 warri koomatti jalaa jiru bakka takka balaa dhiisuu qabna. Nama tokko galchee irraa fuudha. Mee 10,000 warra jala maqaa barreessan kana hunda maqaa barreessuu hin dandeenyu. Ilillii fi leencaa fi waan qabdan asirratti as darbaa ittiin haa gargaaru. Bikki barreessaa haa gargaaramu. Haya mee akkaawuntii asuma jalaan nuu Baaduu sirbuu baatus nama guddaadha waan ta'eef gargaaramuudha qaba. 10,000 kajuu jiru jira akkaawuntii haa himnu ammumaa galchanii fi. Akkaawuntii barreessaa. Isaa barreessaa. Dubbadhu Samriyyee. Okay, ani isaan